Hiriyaa dhugaa akkana ture namicha soorata tokkotti sangaa guddaa qalee foon gabbatee guutuu waadee lafa naqee dhugaatii aadaa fi ammayyaa gatii qaalii ta'an qopheessee lafa kaa'ee haadha warraa isaatiin deemiitii hiriyoota keenya qaalii baay'ee jaalannu nuuf affeeri jedhee. Haati warraa kun gadi baatee ibidda mana keenyatti qabatee qabeenya keenya mara gubaa jira jechuun iyya keessa kutte. Ollaan isaanii hedduun balaa ibiddaa kanaan gara dudduubatti irraa dhiyeessan. Namoonni muraasni garuu ibidda kana dhaamsuuf fiigaatiin gara mana namicha dureessa kanaa yoo seenan ollaan isaanii hedduu balaa ibiddaa kana gara dudduubatti irraa dhiyeessan. Namoonni muraasni garuu ibidda kana dhaamsuuf fiigaatiin gara mana namicha dureessa kanaa yoo seenan foon waaddii gubatee guutee lafa jiru dhugaatii aadaa fi ammayyaa gosa gosaan jiru arganii amma quufanii dhiisanitti nyaatan. Dhuganii ergaa bahanii abbaan manaa kun haadha manaa isaa akkana jedheen warreen ati affeerte kana keessaa ani tokko isaaniiyyuu hin beeku eenyu isaan jedhee yoo gaafatu haati warraa kun ammoo ati nyaata gaarii fi gatii midhaa'aan hin argamne kana hiriyoota kee affeeruuf karoorsitee hojjette. Ani garuu ibidda manaa fi qabeenya keenya gubee jedhee yoon iyyuu lubbuun keenya du'a irraa baraaruuf kan fiiganii dhufan hiriyoota kee osoo hin taane namoota nuti lammanuu hin beekne kanaadha. Kanaafuu hiriyaan dhugaa hin jiru yoo jiraates muraasa jettee jedhama.